Kayeronga entenyu sabako kodati enyu nusi walale ati enyu shakkine shakkine Ashama harka fuunee jira jirtu nagaa godha galata waaqayyo nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma fi lafa jirtan hundatti isin haa qaqqabu isiniin jedha warri keessas warri alaas hundumti keessanuu lafa iddoo isin jirtan addunyaa kana mara irratti nageenyi waaqayyo si wajjin haa jiraatu isiniin jedha ani seenaa tuubii subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Tole ka sagantaan koo har'a maalinni akkuma tibba kana miidiyaa hawaasummaa hundarratti deddeemaa jiru jechuudha. Ijoollee dhaloota qubee ta'an jechuudha baay'ee kan namatti tolanii fi kan nama hawwatan akkasumas immoo tibba kana ajandaa miidiyaa hundaa miti mootummaa fi mootummaas ta'e kan ajandaa ta'an ijoollee Oromoo ijoollee baay'ee namatti tolanii fi baay'ee nama hawwatanii jechuudha. Akkuma viidiyoo kanarraa ilaaltanii jechuudha ijoolleen kun baay'ee kan namatti tolanii fi dhaloonni lafaa dhufaa jiru seenaa akkamii qabatee akka deemaa jiru asirra Abbaa lafaa maal gurgurta qabiyyeessi maal tafaa waayee kaayyoo dabsee karaa laga falmee hidhaatti guuramani maal taanu akka taanu namnu nuti maal taana akka taanu taana maal taana akka taanu taana ulubiinoo karaa laga falmanii hidhaatti guuramani maal taanu akka taanu taana nuti maal taana akka taanu taana qaca ጎበዝ አጨብጭቡለት። ሌላ የሚዘፍን ሰው የለም? ያሸልማል ዘፈን Maljetere gaafumatti keessu akka gumanda galtee waadaa galtee osoo gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee maljetere gaafa nu wal geenyu akka gumanda galtee daachaan ekaa yeroon ga'een teenyu saba qoqqoddaati eenyu nusi wallaalee ati eenyu shakkine ati eenyu shakkine asii gugguufta ati eenyu shakkine ati eenyu wanti nuti hubannu jechuudha ani akka nama dhuunfaa kootitti waan ani hubadhe jechuudha ijoolleen suni kan isaan dubbatanii afaan Amaariffaatiin gaafi kan gaafatamanii tokkoffaa ijoollee kanarraa wanti ani baradhe yookaan immoo wanti nu hubadhe dhaloonni kun dhaloonni lafaa dhufaa jiru kun akkuma beekamu sirbii isaan sirbanii YouTube irraa haqamee ture. YouTube guutuu isaa wajjin riippoortii godhamee yoosuma YouTube irraas ka'ee ture sirbi sun akka haqamullee akka adabamullee godhamee ture. Garuu sirba sana ijoolleen sun sirba sana dhaggeeffatanii sammuu isaanii keessatti qabatanii sirba kana gaafii yeroo gaafataman sarratti sirba kana sirbuu isaanii wanta baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Inni lammataan immoo isaan afaan Amaariffaatiin gaafatanii garuu gaafa isheen sirba naaf sirbaa jettuun isaan afaan Oromootiin sirbanii fi inni lammataan immoo faarfannaa ayyaanallee faarfadhaa jettee afaan Amaariffaatiin gaafa gaafattu isaan garuu deebisanii afaan Oromootiin faarfannaa afaan Oromoo faarfataniif jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu haalli guddina ijoollee kanaa maalirra jiru kan jedhu waanuma hawaasa keessatti jiru sana qabatanii guddatanii jechuudha. Gara fuulduraatti ijoolleen Oromoo jechuudha boru dhaloota akkanatti umurii haganaatiin seenaa akkanatti sammuu keessa qabu kana boru ni gabroomsina yookaan immoo akka bara durii sana dararree jiraachisna yookaan immoo akka barbaannetti hajinya jechuun kun waan ulfaatudha. Kun waan nama boonsudha. Akka kootti ani baay'ee na boonsan ijoollee suni akkasuma immoo gama mootummaatiinis immoo yaadni adda addaa akka irratti ka'aa jiruu fi ijoollee sun dhimma siyaasaa akka waan beekanitti illee gaafiin adda addaa kan gaafatamaa jiruu fi akkasumas illee tole ka jaalatamtootaa fi kabajamtoota hundumti keessanuu dhimmi har'a qabadhee dhufe kana fakkaata guyyaa biraa walitti deebina waan ta'eef hundumti keessanuu seenaa tuubii subscribe gochuun dagatina walaa jajjabeessiniin jedha. YouTube ijoollee Oromoo hundumaa deemtanii waliif daawwattanii waliif subscribe akka gootan asumarraan sin affeera wal malee waan qabnu please ijoollee Oromoo hundumti keessanuu subscribe wal godhaa wal jajjabeessaa wal viidiyoo walii daawwadha. Kanas sin jedha baay'ee sin jaaladha yeroo biraa walitti deebina nagaan.